Laayilaa Kaalid dubartii Filisxeem yeroo jalqabaaf xayyaara butte. Addunyaa irratti dubartii jalqaba xayyaara butte jedhamuun beekamti. Qabsoo Filisxeemotaa keessatti hedduu yaadatamti jaalatamtis. Keessumaa bara 1960mootaa fi 70moota keessa maqaan ishee akka malee leellifamaa ture. Dubartii hedduu midhaagduu hidhannoon irraa bareedu jedhamti. Kaan shororkeessituu jedhanii yoo waaman Filisxeemonnii fi warri qabsoo Filisxeem deeggaran biratti qabsooftuu bilisummaa jedhamtee jajamti. Walakkaa jaarraa duraa hagayya 29 1969tti Laayilaa Kaalidii fi Saaliim Iswaawii xayyaara Ameerikaa Xaaliyaan irraa gara Giriik imalu butuuf magaalaa Roomitti argaman. Laayilaan midhaagina uumamaan qabdu irratti uffannaa faashinii qalbii namaa hawwatu uffatteetti. Xayyaara butuufis boombii fi dhukaatuuwwan barbaachisan qabatteetti. To'attoonni buufata xayyaaraa Xaaliyaan uffannaa fi midhaagina isheen waan hawwatamaniif meeshaa isheen qabattee xayyaara seentutti iddoo hin laanneef. Akkamittiin to'attoota buufata xayyaaraa Xaaliyaan akka gowwoomsite akkana jechuun himti. Shugguxii hidhadheera. Kiisa keessa ammoo boombiin qaba. Boorsaa keessatti ammoo TNT fi dhukaatuuwwan biroo dhokseera. Huccuu faashinii midhaagaa uffadheen ture. Bakka sakatta'aa gaafa geenyu boorsaa kiyya baneen itti agarsiise. Poolisiin sakatta'u fuula keessa na ilaalee darbinaan jedhe. Kutaan lammaffaan itti fuufa. Paayiletoonni xayyaara Ameerikaa lakkoofsa balallii TWA Flight 840 imaltoonnis ta'ee hojjettoonni biroo wanti hunduu nagaa fi akkuma yeroo idileetti jedhanii yaadu. Laayilaa Kaalidii fi Saaliim Iswaawii xayyaaricha butuun Filisxeemota bakka bu'anii addunyaaf ergaa dabarsuu barbaadan waan qabaniif sa'aatii itti xayyaarri ka'u eeggatu. Laayilaa Kaalid miseensa Popular Front for the Liberation of Philistine jedhamu turte. Libaanos irraa ka'uun xayyaaruma butuuf jecha gara Room akka deemtutti himama. Yeroo tikkeettii kutatanis bakka paayiletoonni jiranitti dhiyaachuuf teessuma gara jalqabaa filatan. Xayyaarri TWA Flight 840 Xaaliyaaniidhaa akkuma ka'een keessummeessitoonni imaltootaaf buna, shaayii fi nyaata kennuu eegalan. Laayilaan buna akka dhugdu itti himte. Saaliim immoo alkoolii ajajate. Keessummeessitoonni imaltootaaf nyaataa fi dhugaatii kennutti qabamaniiru. Kun Laayilaa fi Saaliimiif haala mijataa uume. Kutaa paayiletoonni jiranitti dhiyoo waan jiraniif Saaliim ariitiin kutaa paayilotaatti lixe. Laayilaan boombii fi shugguxii qabattee itti aansuun kuticha seente. Laayilaan barreessaa kitaabaa Shoot the Woman First jedhu kan ta'e Iliin Maakdoonaald turtii taasifteen akkana jetteetti. Xayyaaricha akka butaniif ergamni yeroo itti kennamu xayyaarri Ameerikaa TWA Flight 840 Giriik magaalaa Ateens osoo hin taane Izraa'el buufata xayyaara Deevid Boogoriyoon akka qabatudha. Akkaatuma hooggantoonni qabsaa'ota Filisxeem irraa ergamni itti kennametti xayyaarichi daandii imala gara Giriik godhatee ture jijjiiruun gara Izraa'el akka qajeelu ajaja kennite. Imaltoonni kutaa jalqabaa keessa jiran gara kutaa lammaffaatti akka darban ajaja. Paayilotonnis ta'ee imaltoonni an fudhatan taanaan balaa mudachuu malu boombii harka ishee keessa jiru itti agarsiiste. Imaltoonni kutaa jalqabaa keessaa baanii gara kutaa isa lammaffaatti darbani. Paayiletonnis imala gara Giriik haquun gara Izraa'elitti fuula deebifatani. Kutaa paayiletotaa keessa to'attoota sochii balallii wajjin kan haasa'u Laayilaa Kaalidha. Izraa'el xayyaaricha qubsiisuuf hayyamtu akka hin taane beeksisuu hordofee paayiletonni xayyaaricha gara Sooriyaa magaalaa Daamaskoo akka qajeelan ajajje. Boombii harkatti qabattee jirti waan ta'eef carraan paayiletotaa waan isheen jettu fudhachuudha. Laayilaa Kaalidii fi Saaliim akka xayyaaricha butaniif ajajni yeroo itti kennamu imaltootas ta'ee paayiletota irraan miidhaa homaatu akka hin geenye boombii fi meeshaan ishee qabattee ittuma sodaachisuun xayyaaricha butuuf akka turetu himama. Xayyaarichi magaalaa Damaskoo erga qubateen booda imaltoonnis paayiletonnis xayyaaricha keessaa akka ba'an godhaman. Laayilaa fi Saaliim boombii harkaa fi dhukaatuuwwan kutaa paayiletitti darbatanii xayyaaricha gubani.